Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenya badhaadhaa. Mata duree keenya barumsa darban keessatti mata duree adda addaatiin barachaa kan turre irraa hedduu akka fayyadamtan abdii qabna. Mata dureen keenya har'aa immoo kutaalee himaa kan jedhu yoo ta'u, haga xumura barumsa keenyaatti nu waliin turaa hedduu irraa fayyadamtu jennee abdii qabna. Gara barumsa keenya kutaa har'aatti asumaan waliin haa darbinu. Kutaalee himaa. Afaan Oromoo keessatti himni qindaa'aan tokko kutaalee lama of keessaa qaba. Isaanis gulummoo yookiin matimaa fi xumurtuudha jechuudha. Gulummoo yookiin matima kan jedhamu bal'inaan ilaalla. Gulummoo jechuun jecha abbaa dhimmaa yaadni hima sanaa ibsu jechuudha. Yaada himni sun abbaa dhimmaa yaadni hima sanaa ibsu gulummoo jedhama jechuudha. Hima sana keessatti gocha sana kan raawwatu yookiin immoo akka raawwatu kan godhu gulummoo jedhama jechuudha. Gulummoon yeroo baay'ee maqaadha. Fakkeenya fudhannee waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf inni shaggar deeme hima jedhu keessatti inni kan jedhu kun gulummoodha jechuudha. Himni jala saraarame kun jechi jala saraarame kun inni kan jedhu kun gulummoo ta'etu gale jechuudha. As keessatti inni shaggar deeme. Shaggar gocha kana kan raawwate eenyudha? Inni isa jedhu kana inni kun isa eenyummaa kan agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyi biraa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati jedha. Finfinneen jechi jedhu matima hima kanaati jechuudha. Innis gocha kana kan raawwate ta'uudhaan jechuudha. Magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uudhaan Finfinneetu gocha kana raawwate jechuudha. Fakkeenyi biraa bulchaan nama cimaadha jedha. Bulchaan nama akkamiiti? Nama cimaadha ta'eera jechuudha. Hima gocha kana gochuudhaan yookiin raawwachuudhaan kan raawwate bulchaadha jechuudha. Kanaaf gulummoo hima kanaa ta'eetu galaa jechuudha. Oromoon saba guddaadha. Oromoon ammas maal ta'e jechuudha? Ta'uudhaan gocha kana taasisuudhaan saba guddaa ta'uudhaan gocha guddummaa isaa agarsiisu raawwateera jechuudha. Fakkeenyi biraa gadaan bu'uura sirna dimookiraasiiti jedha. Gadaan maalidha? Bu'uura sirna dimookiraasiiti. Gadaan ammas gocha kana raawwachuudhaan gulummoo hima kanaa ta'ee galeera jechuudha. As keessatti maqaan yeroo matima yookiin gulummoo ta'ee galu dhamjecha matima ta'uusaa agarsiisu maxxanfachuudhaan ni galaa jechuudha. Dhamjechoonni maqaatti maxxanuun matima agarsiisan naan haala kanaatiin yookiin immoo niin, tiin, iin fi dhamjecha dhokatee kan jedhaman matima agarsiisuudhaaf maqaatti maxxanuudhaan galu jechuudha. Isaan kun matima agarsiisuuf galu jechuudha. Fakkeenyaaf hima kana keessatti Oromoon saba guddaadha kan jedhu kana keessatti Oromoon naan kun gulummoo agarsiisuudhaaf maxxanee galee jechuudha. Iddoo kanatti gadaan kan jedhu kanarrattis akkasuma gulummoo agarsiisuudhaaf maxxanee galee jechuudha. Kanaaf dhamjecha matima ta'uu isaanii agarsiisu maxxanfachuudhaan galuu danda'u jechuudha. Dhamjecha ni maxxanfachuun gulummoon yogguu galu fakkeenyaan ni ilaalla. Fakkeenyaaf manni gammadaa guddaadha jedha. Manni kan jedhu kun ammas gulummoo hima kanaati jechuudha. Ni maxxanfate mana kan jedhu ni manni jennu dhamjecha ni maxxanfachuudhaan gulummoo agarsiisuudhaaf jechuudha. Kan galee namni namaaf qorichaadha. Namni ishiin kun dhamjecha agarsiisuudhaaf galte jechuudha. As keessatti lukni, lukti, luki gale jechuudha. Iddoo kanatti lukti iddoo yerootti galee lukni iddoo yeroo immoo niin galee isaan kun dhamjechoota. Dhamjechoonni kun kan galanii fi matima yookaan immoo gulummoo hima kanaa agarsiisuudhaaf
asirratti galanii jechuudha. Lukti yookiin luki isaa cabee jedha. Jechi kun lukti kan jedhu lukni kan jedhu lukti yookiin luki kan jedhu kuni jechuma tokkodha. Yookaan jedheetu addaan qoodeera. Jechuma tokkotu haala sadiitiin barreeffamuu danda'u. Egaa kuni gulummoo agarsiisuudhaaf haala kanaatiin jechoonni irratti maxxanan jiraachuu ni danda'u jechuudha. Sana agarsiisuudhaaf asitti galee bunni Jimmaa beekamaadha. Kun immoo bunni niitu maxxanfame jechuudha. Jecha niitu asirratti gulummoo ta'uu agarsiisuudhaaf gale jechuudha. Uffanni aadaa Oromoo bareedaadha. Uffanni niin asittis maxxanfamteetti jechuudha. Kabiraadhaan jecha naan maxxanfachuun gulummoon yogguu galu jechi naan maqaalee dubbachiiftu dheeraadhaan xumurama irratti maxxanuun matima agarsiisuudhaaf oola. Maqaan yookaan gulummichi inni hima sana matima ta'e suni sagalee dheeraadhaan xumurama yoo ta'e garumaa irratti jechuudha. Jecha naa dabalachuudhaan galaa jedha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaallu galataa kan jedhu maqaadha. Immoo gulummoo yogguu ta'u galataan gafarsa ajjeese. Galataan gafarsa ajjeese. Naan kuni sagalee dheeraan maqaa xumuramu kan gulummoo xumuramu irratti galuudhaan gulummicha agarsiisuu danda'a jechuudha. Oromiyaan biyya badhaatuudha jedha. Oromiyaa kan jedhu kun ammas sagalee dheeraan xumurame naanasitti jecha agarsiisuudha. Jecha naa maxxanfachuudhaan gulummoo ta'uusaa agarsiisuudhaaf asitti galee raadiyoon seenaa dubbataa jira. Jabbiin haadha arginaan mar'atte. Beeksisaan oduu jaalata. Beeksisaan jechoota sagalee dheeraan xumuraman kana irratti maxxanuudhaan gulummoo yookaan matima ta'uusaa agarsiisuudhaaf irratti maxxananii galanii jechuudha. Kabiraadhaan jechoonni dhokatoo kan jedhaman kuni jechoota gulummoo yookaan matima ta'anii galan gulummoo yookiin matima ta'anii galan sana keessatti jechi suni jechoonni matima ta'anii galu suni qubee dubbifamaadhaan xumuramu yoo ta'e jecha agarsiisuudhaaf jechi gulummoo agarsiisuudhaaf isaan maxxanfatan hin jiru yookaan hin dhokataa jechuudha. Jecha suni bahee mul'atu sun jecha dhokatoo jedhamu jechuudha. Jecha dhokatee yookaan jecha dhokatoo jedhamu. Jecha biraan hin maxxanfatan. Garuu gulummoodha jechuudha. Gulummoo ta'anii eeguu galan garuu jecha gulummoo ta'uu isaanii agarsiisu hin maxxanfatan jechoonni kuni. Fakkeenyaaf ilkaan daraartuu adiidhaa hima jedhu keessatti ilkaan kan jedhu kuni gulummoo yookaan matima ta'eetu galee garuu ilkaan kan jedhu kuni gulummoo yookaan matima ta'uusaa agarsiisuudhaaf maal hin maxxanfanne jechuudha. Jecha hin maxxanfanne. Jecha gulummoo ta'uusaa agarsiisu hin maxxanfanne. Isaan kun maal jedhamu? Jecha dhokatee jedhamu. Gulummoodha. Garuu dhokateedha. Jecha ta'uusaa kan agarsiisu dhokatee jira jechuudha. Bishaan dhuge. Hima bishaan dhuge jedhu keessattis bishaan kan jedhamas gulummoodha. Jecha dhokateedha jechuudha. Isaan kun jecha dhokatee maxxanfatanii durumaan qabu qubee dubbifamaadhaan xumuramu. Kanaaf ittiin maxxansinu garuu keessa beekannu yookaan dhokateedha malee jecha gulummoo isaa agarsiisu gulummoo ta'uusaa agarsiisu ni jira jechuudha. Dhokateera malee bahee mul'ate yookiin barreeffamee arguu hin dandeenyu malee gulummoo ta'uusaan wanta agarsiisu kan dhokate wayii ni jira jechuudha. Aannan dhuge. Aannan kan jedhu kun funyaan isaa batteedha. Funyaan kan jedhu kun ammas gulummoodha. Isaan kun jecha dhokatee jedhamu jechuudha. Himoota olii keessatti maqaaleen jala sararaman kanneen matima ta'anii galanii haa ta'u malee jecha jechoota kanneenitti maxxanee matima agarsiisu hin jiru. Jechi matimoota himoota armaan olii keessatti matima agarsiisu dhokateera jechuudha. Jechi kun jecha dhokatee jedhameetu beekama jechuudha. Himoonni tokko tokko matima ifatti mul'atu qabaachuu dhiisuu hin danda'u. Kana jechuun garuu
matimni suni yookiin himni suni matima hin qabu jechuu miti jechuudha. Sababni isaas himni matima hin qabne hin jiru. Matima jechuun gochi tokko akka raawwatu kan godhu yookiin gochi sun kan irratti raawwatu ta'uu matimoonni hima keessatti ifatti hin mul'anne matimoota dhokatoo jedhamu jechuudha. Hima keessatti matimni ifatti hin mul'anne suni matima dhokatoo jedhamu jechuudha. Fakkeenyota himoota matima dhokatoo of keessaa qaban fakkeenyaan fudhannee yoo ilaalle deemi yoo jennu matimni isaa dhokateera. Eenyudha? Eenyuun deeme jechaa jirra. Deemi yoo jenne ati kan jedhu amma matimadha jechuudha. Dhokateera garuu hin barreeffamne asitti malee matima ni qaba jechuudha. Barumsa baratan hima jedhu kana keessatti eenyu isaan jennee yoo gaafanne isaan kan jedhu. Isaan barumsa baratan jennee itti guutuu dandeenya. Garuu matimoonni kana himoota kana dhokataniiru jechuudha. Matima dhokatoo jedhamu jechuudha. Isaan akkasii fidee dhufe tokkoffaa bahe nama kaayyooti inni isheen ati fa'aa jennee matimoota isaanii beekuu dandeenya jechuudha. Fiigdee dhufte eenyu ishee kan jedhu walitti daballee matimni kun guutuu ta'uu danda'a jechuudha. Himni kun hima guutuu tokko xumurtuu fi gulummoo qabaachuu qaba jenneerra. Kanaafuu matimoonni akkasii yoo keessaa hafanii hima matimoota dhokatoo qabu ta'uu danda'a jechuudha. Matimni isaanii garuu hin barreeffamne malee ni beekama jechuudha. Matima himoota olii beekuuf gaaffii eenyu jedhu gaafachuun argachuu dandeenya. Fakkeenya fiigdee dhufte eenyu isheen, nama kaayyooti eenyu inni, ati, nuyi fa'aa jennee matimoota isaanii argachuu dandeenya. Tokkoffaa bahe eenyu gaaffii eenyu yeroo gaafanne ammas inni kan jedhu arganna. Fidee dhufe eenyu inni, barumsa baratan eenyu isaan, deeme eenyu ati. Matimoonni kuni deebii ta'uufii danda'u jechuudha. Deebii gaaffii matima armaan olii kanaagaa ati, isaan, inni, isheen, isaan, nuyi, ati, ani fa'aa deebii ta'uu ni danda'u jechuudha. Akkuma walitti ilaalle kutaan himaa biroo xumurtuu kan jedhamudha. Xumurtuu jechuun gulummicha yookiin matimicha ibsuudhaan matimicha kan xumure jechuudha. Fakkeenyaaf lagni guute hima jedhu keessatti guute kan jedhu xumurtuudha jechuudha. Hima kana kan xumure yookaan kan ibsee xumure lagni maal ta'ee guutuu isaa agarsiisuudhaan kan xumure jechuudha. Matima ibsee jechuudha. Matima kana lagni kan jedhu kun matima laga kana ibse guutuu. Tolaan booka dhuge. Tolaan maal dhuge? Booka dhuge. Ibsuudhaan matima kana ibsuudhaan xumure jechuudha. Gulummoo yookaan matimnii fi xumurtuun jechoota dabalataa caalaatti isaan ibsan dabalachuun barreeffamuu yookaan immoo dabalachuu ni danda'a jechuudha. Caalaatti jechoota isaan ibsu hiriirfachuudhaan caalaatti of ibsuu yookaan immoo kan isaan ibsu dabalachuudhaan barreeffamuu yookaan immoo dubbatamuu danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf deeme kan jedhu amma matimni isaa dhokateedha. Bulchaan deeme yookiin immoo matimni isaa bulchaadha. Deeme kan jedhu kun egaa xumurtuu ta'ee galee jechuudha. Asitti bulchaan Amboo deeme. Bulchaan har'a Amboo deeme. Bulchaan har'a ganama maatii isaa dubbisuu Amboo deeme. Dabalataan jechoota dabalataa ibsuudhaan egaa xumurtuun kun galee jira jechuudha. Bulchaan har'a ganama maatii isaa dubbisuu konkolaataan Amboo deeme. Maaliin deeme? Konkolaataan deemuusaa sirriitti namaa ifaa deemaa jechuudha. Haala isaanii matimnii fi xumurtuun kun jechoota adda addaa isaan ibsan caalaatti dabalachaa deeman sirriitti waa'ee dhimma sanaa baraa deemna jechuudha. Amma jalqaba bulchaan deemuusaa barree, lammata Amboo deemuusaa barree, achiin booda har'a deemuusaa yoom kan jedhu
har'a deemuusaa barree bulchaan har'a yoomi har'a ganamaan guyyaa moo ganama moo galgala deemsa immoo ganama deemuusaa barree maaliif deeme maatii isaa dubbisuu akka Amboo deeme barree bulchaan maatii isaa dubbisuu inni Amboo deeme immoo maaliin deeme konkolaataadhaan deemuusaa barree caalaatti maatimacha ibsuudhaan haala kanaatiin dabalachuu danda'u jechuudha. Waa'ee barumsa keenya har'aa asuma irratti kan goolabnu yoo ta'u haga barumsa keenya kutaa itti aanutiin wal arginutti nagaa.